Waan jo asrii san najjeesu qaanii waliin yaammatanii bakka takka galanii ulaasan bananii sharaatti maranii bakka sanitti zubaalaa gataree dhiinillee lafarra yaa'aa jira mataan namaa jiidhaadha akka ciifti gisee meeqati deebi'ee gubbara dhufeetiin qaama kaan hin agarree mormumaan agaree asumaa oliin qaamni kaan hin jiru mormumaa ol mataa'ee sanumaa fuula isii sanumaa jira ija keessaa fuudhanii jira namuu ijin jirtu. Baasan keessaa. Arranaaf sumra ga'ee maaf salphate dhugaani. Arranaaf sumra ga'ee maaf gatii lafe dhugaani. Yooyaa shamaara kafuuni hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha video biraatti walitti deebineeti kan nuti jirru jechuudha. Egaa video kana hedduun keessan toora social media irratti tarii arguudhaaf mul'atu. Haa ta'u malee video keessa kiyyaa na nyaatee fi akkasumallee baay'ee na cabse tokkotu jira jechuudha. Mudannoon suni jechuudha. Raawwii akka kanaa ija kee dhibbatti jaan arguu baadhusi narrattillee ta'ee raawwatamuudhaaf turedha jechuudha. Kanaaf isiniif qooduu barbaada jechuudha. Isarra dhaabbadhee ergaa. Qalaniiti akkuma isin jettu wartee nama bashaadha. Mataan si dheerattee qalanii mana keessa kaanii cufuunitti dhiisan jechuudha. Isin gartee akkuma nasiibatti osoo deemtuu gartee mana kana hin bahinee jedhan isaan. Ati garuu dhibbatti dabaabattee. Nama ta'u. Itti deebi'eetiin maali maal tos keessa jira jee gubbarra dhaabbadhee nuka tokko tattee dhiinillee lafarra yaa'aa jira mataan namaa jiidhaadha akka ciifti gisee meeqati deebi'ee gubbara dhufeetiin qaama kaan hin agarree mormumaan agaree asumaa oliin qaamni kaan hin jiru mormumaa ol mataa'ee sanumaa fuula isii sanumaa jira ija keessaa fuudhanii jira namuu ijin jirtu. Baasan keessaa. Ija lameen keessaa baasanii jirtu. Egaa akkuma isin dhaggeeffataa turtan jechuudha obboleettiin keenya kuni rakkoo biyya hambaatti ishee mudatedha. Keessattuu ijoolleen keenya jechuudha gara Saawudii Arabiyaa kana keessatti kanneen imalan jechuudha. Bishaan irraanidha jechuudha. Namoota hedduutu bishaan irraan deema malee obboleettiin keenya kunis bishaan irraan deemte jechuudha. Sanuu umurii meeqatti umurii daa'imummaatti. Ammallee isin kan argaa jirtan jechuudha. Mucayyoon kun daa'ima jechuudha. Daa'ima nama umurii xiqqaate jechuudha. Sanatti dabalatee iyyuu biyya hambaa keessa mana hidhaallee kan isheen turtedha jechuudha. Bishaan keessa dabarteetu jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Dhalattoonni biyya keenya jechuudha karaa godaansa kanarratti namoota hedduutu jechuudha bishaan keessatti dhuma baraattillee beelaanillee rakkoowwan hedduutiin ijoolleen keenya hedduun isaa lubbuutiin darba jechuudha. Egaa muceen kun rakkina sana keessa darbitee dhaqxee biyya Saawudii Arabiyaa geesse jechuudha. Achis hojii galtee jechuudha. Hojjechuudhaaf kan isheen galte sanuu daa'ima. Mana isheen galtu nama qalu jechuudha. Yookiis immoo nama qalanii yookiis immoo hin beektu jechuudha. Biyya hambaa kana keessatti iddoo baay'eetti jechuudha. Nama jechuudha kan isaan qalan jechuudha. Tarii mudannoon akkasii namoota muraasa mudata namoonni muraasa mudatu jechuudha. Caanfiin akka kanaa yookiis immoo fiixeensa kan isin ga'e hin beektu jechuudha. Yoo akkatti odeeffamu kan waan akkasiin mudanne garuu homaa ishee ittiin fakkaatu jechuudha. Sirriitti namoonni dhibbatti nama hin qalu jechuudha. Keessattuu biyya keessaa kan dhufan jechuudha. Unkaanuu kanaa turuuti kan waraqaa hin qabne akkasitti dhaqee baqatee achi keessa jiraatu mitiiti isuma waraqaa qabu biyyaa fidaniyyuu hin qalu jechuudha. Sanaaf kana maal sin jechuu barbaadetti fakkaate. Mucaan kun dura itti sanatti daa'ima waan taateef nyaachisanii guddisanii kaanii ishee qaluudhaafidha kan isaan barbaadan jechuudha. Achuma kanallee mucayyoon akka nama qalanii jiru sanuu Habashaa keenya yookiis immoo nama keenya akka isaan qalanii jiru maal akka fakkaatullee argitee jirti jechuudha. Eenyu mucayyoon tun jechuudha. Mana sana keessatti illee akkuma kana dhiigni illee ho'aadha qashee akkuma amma isheen jette kana jechuudha. Jiranii hojii tokkotti hin dhiisanitti maal ishee akka bakka bu'aa isaan ikkoo hojii hojjechuudhaaf fudhatan garuu isaan sheera waan guddaa argatu maallaqa jechuudha kan duniyaa kana yookiis immoo kan addunyaa kanarraa jechuudha. Kanaaf yoo hojjette hin miidhamti hanga isaan barbaadan san argachuu hin danda'a waan ta'eef jechuudha. Kan isaan jechuun guddisuuf xiqqoo jechuudha. San miizaarra kan himazzanu. Maaliif biyya Arabaa kana keessatti jechuudha akkuma viidiyoo sana guutummaa dhaggeeffattan kana keessatti jechuudha achi keessaa ergaa guddaa argattu. Ijallee ni baafatu akkasumallee wantoota hojjetan baafatu jechuudha. Sababa sanaa fi ishee keessallee waan barbaadan fudhachuudhaaf yookiin ishee illee lubbuu balleessanii jechuudha. Ishee ajjeesanii keessa fudhachuudhaaf
kan isaan akka bakka ban jechuudha. Soonjo asrii san najjeessu qaanii waliin yaammatanii bakka takka galanii ulaasan bananii sharaatti maranii bakka sanitti zubaalaa gataranii na yaamanii kogguri naan jeni ayyee jeeni wittiin jeeni giseen xiqqoo dhaabbadhee gise isaan mana sanii gayyaan akkanumatti dhumi isaan nagaranii rabbiin kiyya kun anuma baasuuf bishaanuma kiyyaa tafee sanbooda bakka usee maddu osuma isaan nagaranii gibbii guyyaa san takkaa kan banin mucaan dhufee waan takka shaggii waan akka billaa dheeraa tokko hundi bitee fi dhufee xiqquma akka gaqqabee akkanumatti dhumi isaan iyyaan nagaranii akkanuma gibbii banee rabbiin kiyya kun akkuma namatti dhaabbatee hulaa fi osumaan fiiguu kamisirraa osoo halkanii guyyaanuma fiigu odoo gisa shurxaan na qabu warra sanin nabbituu deeman jeetu maan fiigu osumaan fiigu manaa raftitti takka halkan tokko bulee osoon fiigu kamisirraa ka'ee osoon fiigu tillee shurxaa dura mana masgiida illee seenee masgiida tunti iyyee shurxaan hin shalatan akka hadirqiidhaan ati maraatu dhus jechuudha maraatu naan jeni shalatu haasoo sinti dheeressunu kanaa oli gartee kan qalamaa jiru biyya rabatti qalame baasanii geessi keessa baasanii wanni hin baasan hin jiru sanuu damijii muciyyoon daa'ima amma meebi gartee sammuu siidhaa keessa waa fudhachuu fedhanii yookaan immoo ija fudhachuu fedhanii yookaan immoo egaa waaqayyo ishee gargaaree achi keessaa ishee baaseera jechuudha yeroo isaan waqtii fi sa'aatii itti barbaaddatanii fi duraan kan sirreessanii qulqullinni waan hundumaa ishee eeggataa turan san yeroo isaan itti gara waan barbaadan sanatti ba'uudhaaf ga'an keessatti yeroo isaan tarkaanfii hamaa irratti fudhachuuf ga'an geettee egaa buddeen ishee ganaadha waan ta'eef achi baasee gara biyya abbaa isheetti ni deebise waaqayyo ishee gargaaree jechuudha jalaa miliqse jechuudha. Akkuma kana gaa isheen akka waan isheen hin argineetti isaan kan isaan barbaade ilaalaa turan yookiis immoo yaada turanii isheen garuu argiteetti akka isaan nama waan akkasii godhan jechuudha. Mana sana keessatti iddoo itti himattullee fira guddaallee jabaa guddaallee kan hin qabne akkasumallee waraqaa kan hin qabne yeroo tokko jechuudha nuti jechuudha. Dhaloonni kun jechuudha osoo uumaan keenya waan gaarii nu godhee jiru waan gaarii sirrii hundumaa osoo nu godhu deeqaa tokkoof hin galateeffannu jechuudha. Maaliif kana hundumaa keessatti haadha ishee abbaa ishee miti kan dirmatee jiru hanga har'aallee jechuudha haadha abbaatti wal qunnamtee jirtu mucaan kun jechuudha garuu uumaan ishee tiksee jira jechuudha. Kanaaf keessattuu biyya arabaa keessatti nama du'eeyyuu fakkeenyaaf yookaan kanaa turuuti nama jaru isuma kan isaaniiyyuu osoo mana kimiin ga'een baay'inaan hin awwaalan jechuudha. Mee irratti ilaalaa jechuudha. Namoota hedduu sargeera kana ture illee jiru jechuudha. Nama osoo hanga mana kimii ga'anitti hin awwaalan jechuudha. Maaliif information tokko jiru maalidha? Nama du'e keessaa qaama isaa keessaa fayyaan jira miti kan dhukkubsatan ta'an isa keessaa baasu nama du'e keessaa iyyuu jechuudha. Kanuma isaaniiyyuu jechuudha. Haati isaanis abbaan isaa du'u abbaan barbaade yaaduu osoo mana akimii hin geessin yookiin hospitaala hin geessin hin awwaalan jechuudha. Waa keessaa baasan malee jechuudha isaan hundi jechuudha. Kanaaf kan keenya immoo argatanii eenyutu falmaaf jechuudha. Mucayyoo kana waaqayyoo ishee gargaaree biyya sana keessatti lubbuu ishee baasuu dhiisee as deebisee ammallee jirti. Ergaan asumarraa isiniif dabarsuu barbaadu mucayyoo kana namoonni beektan jechuudha. Hadaraa keessan jechuudha. Hanga ammaatti hin galle jechuudha. Yaasuu birraaf akkasumallee caalturraa hin beektu waan ta'eef jechuudha. Isaan bira kan isheen jirtu jechuudha. Gara biyyatti akka isheen galtu namoonni haadhaaf abbaa ishee beektan jechuudha. Mucayyoon kun daa'imummaatti biyyaa baate kootuun deemnanii barumsa keessaa fudhanii ba'anii kanaan immoo dhaqqee balaa kanaafuu saaxilamtee ooltee keessa immoo darbitee dhuftee as jirti waan ta'eef akka isheen gara biyyaatti gara maatiitti akka isheen galtuu fi akka gargaartan hadaraan oromummaan isinitti kennadha sana jechuu barbaada. Kanaafiyyuu obboloota biyya hambaa keessa kanneen jirtan ergaan isiniif qaba. Waggaa barbaadenis hojjedhaa iddoo kamiyyuu hojjedhaa hanga biyya ofii wanti ga'uun jiru biyya hambaatti kan lubbuun kee badurra biyya baakee keessa daandiirra teessee kadhattee jiraachuu wayya jechuudha. Gartee obboleettiin teenya tun amma dubbachaa jirtu kun nama gartee amma dhaga'uuf waan haarii ta'uu danda'a garuu kana durallee waan akkanaa hedduu dhageenya gaafa suudii turre obboleeyyoota keenya kan gartee mana arabaa dalagan waan akkanaa hedduu dhageenya jechuudha. Maali araboota tokko jira kan gartee hojjettuudha jaanii aanu bira hojjettu jaanii fudhatanii mana geessanii amma gaamichi yoongisee kuduraa nyaadhu aanu mizzanamtu maali gisee jaan akka gartee wanni isaan irraa of eeggannoo godhadhaa jira keessattuu ijoolleen bakkee irraas ta'e jechuudha. Akkuma kanallee kontiraata jirta jechuudha rakkoo akkasii numa geessu jechuudha. Rakkoo akkasii numa geessu waan ta'eef isaanii dhimma kee hin qaban waan ta'eef
gara jaboota waan ta'aniif isin jechuu barbaada. Hadaraa keessan akka ofii nama hojjetatee gara biyyaatti galee biyya isaa bu'aa buusee ofis jijjiiree maatii isaa jijjiiree dhaloota jijjiiree jiraatu waaqayyo nu haa taasisu nu haa gargaarus dafee gara biyya abbaa ofitti warra galu nu haa taasisu balaa akkasiis waaqayyo nu na oolchu isin jechuu barbaada. Mucayyoo kana waaqayyo ishee gargaareera ishee tikseera hanga ammaattis nagaatii illee jirtu kan namatti toluu fi akkasumallee kan nama gammachiisudha jira sana keessa baasee jechuudha. Akkasuma namoota hedduutu akkatti manaa ba'anii eessa akka isaan buute kan dhabaman akkasumallee reeffi isaanii biyyatti kan hin galle akkuma kana kan ta'anii kumaatama hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ani kan isin jechuu barbaadu of eeggannoo godhadhaatii tolee like subscribe share gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada.